daawwattoota keenya kabajamoo kan daawwachaa jirtan kun OMN sagalee uummata gaazexeessaa keessan Guyyoo Waariyoo Abjirmaati. Oduulee miidiyaa hawaasaa irraa walitti qaban takkaan isinitti hima. Biyyattiin Itoophiyaa akka fiintaleeyyiin warra kaabaa jedhanitti biyya Rabbi eebbise. Biyya waaqarraa buute, biyya quraana keessatti himamte, biyya matsaaf qudduusii keessatti himamte jechuun itti dhaadatan, addunyaan guutuun itti gargaluun. Biyyattiin tun biyya mootummaa hin qabne, mootummaan haara wareef dhufe, waggaa 3 keessatti riikoordii hedduu galmeesse. Nam akka bineensaa nyaachuu eegale, ummatuma keessaa bahe ummat Oromoo nyaachuun, ajjeesuun, hayyoota isaanii hidhuun, kophaa isaa gulufuu filate. Mootummoonni addunyaa itti ka'uudhaan jaalli kiyya Donald Trump osoo aangorraa hin bu'in dura namtichi kun sammuu hin qabu gowwaa Afrikaa qofaa miti addunyaa galaafachuuf deema jechuun maallaqa Itoophiyaaf kennuuf dura irraa kutate. Kaadrileen bilisiginnaa Donald Trump akka injifatamu waa kadhachaa ba'anis Joe Biden gara aangotti dhufeen booda dubbiin hin jabaate. Joe Biden mootummaan Itoophiyaa akka hin jirretti hubachuudhaan namtichi kun gowwaa wajjin hin haasa'u na hin madaalu jechuun mootummaa Keeniyaa wajjin haasawa eegale. Tun salphina guddaa miidiyaaleen addunyaa Reuters, Al Jazeera, BBC, Washington waan kan wal harkaa fuudhu jiran. Dubbii kana ilaalchisuun qondaalli mootummaa Abtaayyee Danda'a kan namoonni hedduun miidiyaa hawaasaa gubbatti harree shookkee jechuun maqaa isaa waaman waan kijibaa waan dhugarraa fakkaate takkaa lama barreessuun eegale. Inni biraa mootummaan Eertiraa kan biyyisaa akka nugusaatti fu'aamu kan filannoon hin jiru jedhu waaqan namuude jechuun ka haasa'u gorsa Abiy Ahmed ta'uun kan beekamu biyya isaa galaafachuun siyaasaan isaa biyya isaatti hin dhaabbanne gara Itoophiyaattis as dhufte dubbiin hin jabaatte hin maraatte. Namtichi Eertiraa bira dabree Itoophiyaas bulchuu eegale dubbiin daran jabaatte. Shimallis Abdiisaa mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan Condhuur jechuun kan beekamu namni itti ka'e. Namni kun sammuu hin qabu, doofaadha, garaa guddata, dilbii jechuudhaan jalqabuma dandeettiin osoo hin taane namni kun jalqabarraa jaakeetti Abiy baata homaa hin beeku haasawa hin beeku jechuudhaan kan komatan. Jechuudhaan namoonni hedduun maqaa nam kanaa kan kaasan addunyaa dhiisii laftillee itti gargaaru. Warri kaanis yeroo inni gara miidiyaa bahu yaa Rabbi nu baasi badaa maal dubbata jechuun sodaatan. Badaa har'a maal dubbata jechuun sodaatan. Dubbiin daran cimti. Haalli siyaasan Itoophiyaa itti jirtu hedduu nama dallansiifti. Miidiyaaleen addunyaa Boris Johnson kan Ingilaandi bulchu mootummaa Itoophiyaa irraa paawundii miliyoona 300 kutte. Ameerikaan doolaar miliyoona 272 kutte. Qeerroon Jarmanii hiriira bahuun addunyaa salphifte. Namtichi kun waaqaaf laftillee itti kaate homaa hin beeku gowwaadha. Hayyoota ofirraa ari'a. Gowwaa warra nama arrabsu ofitti waammata. Ifiillee badee biyyattiillee galaafate jechuun akkasii walii ibsan gabaasa kiyya kaadhaasumarra gabaabsa. Ulfaadha walitti deebina. Mee abdii oraasii tartee mantanee nu kennaafi kanatti haasee ammoo kanatti haasee
kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii sadarkaa idil addunyaatti argamtan kan OMN kallattiidhaan hordofaa jirtan hundi keessan guyyaa irraa kana magaalaa Mushin naannoo Baayirii kan bulchitu mana gartanii galma yookaan caffee naannoo Baayirii duratti argamna. Waajjira pirezidaantii naannoo Baayiriitii fi paarlaamaan naannoo kana as jechuudha. Asitti egaa guyyaa sadaffaadhaaf sagalee obboloonni keenya kan akka Abdoo Qaadii Abbaa Jabalii fi hawaasni Oromoo magaalaa Mushin asitti ba'uun sagalee isaanii dhageessifachaa turanii akkasumas dippiloomaatota gurguddoo naannoo Bavaariyaa bulchan kan hanga federaalatti anallee gara wanni itti fuudhaa jira sagaleen kiyya gara guyyoo Baariyooti kan gartee sagalee hanga mootummaa federaalatti qabanii fi dhiibbaa garaagaraa godhuu danda'an kan dippiloomaasii poolisiiwwan hajaa alaa biyya Jarman keessatti iddoo olaanaa gurguddaa qaban guyyaarraan kana guyyaa kaleessaa dhufanii obboloota keenya kan naannoo Baayiriitti argatan iddoo kanatti dubbisaa turan jechuudha. Kanaan wal qabatee egaa ka injifannoowwan galmeessifamaa jiran akkuma yaadattan hedduudha ilmaan Oromoodha kan ilmaan Oromoo biyyoota alaa keessatti argaman guyyaa tokko rafanii bulaa ciisaatti hin jiranii hanga hidhamtoonni siyaasaa fi hayyoonni Oromoodhaa beelaan miidhamaa fi of miidhaa jiran hidhaa keessaa bahanitti hanga Oromoorraa ajjechaan reebichii fi dhiittaan mirga namaa dhaabbatutti sagaleen uummata Oromoodhaa yoomuu ol ka'ee iyya dhugaan Oromoodhaa ni lallaba. Uummanni Oromoo guyyaa kaleessaa hawaasni Oromoo biyya Ameerikaatti argamtan magaalaa DC irratti akkasitti sheekotiin qeesonni abbootiin amantaa abbootiin gadaa fi hawwoliin teennaa fi qeerroo fi qarreen biyya Ameerikaa keessa jiran sagalee isaanii akkasitti ol kaasanii dhageessisanii ilmaan Oromoodhaa mataa ol nu qabdan sanitti nutis biyya Jarman har'a magaalaa Mushinitti argamnu malee torbee har'aa wal argaan kenna biyya Jarman magaalaa giddugala Awurooppaa kan taate magaalaa guddoo Barliin irratti jechuudha sagaleen Oromoodhaa ol ka'ee iyya jechuudha guyyaa sadiis achirattis wal arguuf deemna. Daqiiqaa tokkoof akkuma hayyoonni kennan nuun jedhan immugnu irrafnu ijallibsannu ija takkaan irrafinaa jedhan amma jedhachuu barannee jirra. Kanaaf uummanni Oromoo biyya Jarman keessatti argamtan karollaa Jarmanitti argamtan yoo ka dandeessan taatan dhuftanii sagalee keessan nu wajjin dhageessisuudhaan hayyoota keenya kan guyyaa 30ffaadhaaf ji'a tokkoof kan walirraan cinneef seenaa biyya Itoophiyaa keessatti qabsoo karaa nagaatiif barnoota ka ta'u qabsoo karaa nagaatiin qabsoon akkamitti akka gaggeeffamu dhaloonni dhufaa darbaa hundi karraa barachuu danda'u seenaa gurraacha lafa kaanii dabraa jiran hayyoota keenya lubbuun jiraatanii fi ijaan agarraa fi arguu dhabna kan beeku waaqa qofa. Kanaaf yoo nuti gabbaane qofa falmanne qofa hayyoonni keenya mana hidhaatii gabba'uu danda'an dhugaa fi haqa isaanii falmatan san argachuu danda'an. Kanaaf uummanni Oromoo biyya alaa jiru kan biyya keessatti argannu hundi keenya gabbaanee sagalee keenya dhageessifannee falmachuudha qabnaa. Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa akkasumas Shamsaddiin Xaafii obbo Dajanee Xaafaa dabalatee hayyootan akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kan akka Abdii Raggaasaa fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hundi isaanii hanga hidhaadhaa baanitti hanga dhugaan Oromoo deebi'utti hanga hadaan diinaa hiddaan buqqee odaan Oromoodhaa dhaabbatutti qabsoon Oromoodhaa itti fufa. Mootummaan kun mootummaa diina uummata Oromooti. Mootummaa diina gaanfa Afrikaa fi mootummaan kun mootummaa nageenya tasgabbii fi mootummaa dimokiraasii fi dhugaa fi haqatti namanne waan ta'eef mootummaa kana mormuun ilmaan Oromoodhaa mormiin magaalota garaagaraatti itti fufaa. Keessattuu yeroo ammaa kana qilleensi Awurooppaadhaa akkuma isin agartan kana tolaa jira. Abiyyi gaa waaqni balleessinaa jedhe namichi Suduudhaan gaa obboleessa kennaa artistii kabajamaa fi jaalatamaa kan biyya Jarman keessatti beekamu artistii Abdii Faddiis gara waltajjiitti affeeraa. Abdii Faddiis geerarsaan sagantaa kenna nu miidhagsaa hamiilee akka nu kennitaniif kabajaan isin gaafannaa. Abdii. Galatoomii saayiba kiyya obbosaati. Osoon gara geerarsaan dabarre ergaa takkataniin gaaf tokko osoo Jawaar OMN deeggarsaaf as dhufe dabarse takkaa jira. Ergaa sana irraa sirraan deebi'uu qaba jeetiin yaada qaba. Gaafiin sun barri sun bara qabsoon teenyaas itti keessa finiinte nama piroofeesara wayiitiin jeeni piroofeesara inni waggaa dheeraa piroofeesarummaa biyya biraatiif hojjechaa ture kana daawwannaaf biyya dhaqe Oromiyaa dhaqe hogguu daawwate wanni isaan daawwachiisan qabriidha.
qabrii tana dhaqee daawwateeti qabrii gubbatti dhagaa qabrii gubbatti Profeesar Abaluu dhalatee waggaa 3 du'e Profeesar Abaluu dhalatee waggaa 5 du'e Profeesar Abaluu dhalatee waggaa 2 du'e dhagaa qabriirra kanumaa jira kana Profeesarri biyya biraatii dhufe kun hay Profeesar Abaluu dhalatee waggaa 5 du'e dhalatee waggaa 2 du'e dhalatee waggaa 1 du'e kun maalii jee gaafata kan akkasii katabamu nuti biyya teenyatti Oromiyaatti jaaliin namni hanguma biyyaa hojjete urmiinsaa qabnaa fi as dhufee waggaa 2 qofa hojjetee achi booda amrii ta'e saniif waggaa 2 waggaa 3 waggaa 5 jennee katabnaa duuba aniin kun amma yooniin amma du'e maaliin jaamaa jennaan Profeesar Abaluu dhalatee akkuma dhalatee du'e jenneeti dhagaa qabriirra si katabnaa jaanii jechuudha. Kanaafuu akka dhalannetti warra du'e osoo hin taane qabsooyinee saba keenyaafis sagalee taanee ka biyyaa baanellee warri biyya alaa baargara nyaatanii jaaniiti maqaa nuu baasan warri achiisu jechuudha. Qabsoon nuti asii goonu ibidda kanarratti abdoo qaadii hedduun si galatoomfadha. Hayyootan keenyaa fi gartee warreen waan kana qabsoo tana keessatti gartee qooda guddaa fudhatan baay'ee galatoomaan isin jaa akkasumatti gara geerarsa Kadiir Seedachi dabarreetu. Mee hayyeena jalaa jaala? Wal gaafadhaa lammiitoo deebisaa gaafii tana. Biyyaafis jiituu tan jaraa caaltu Oromiyaa dhaqamna. Humna namaatiis taanaan rabbiif galanne agayuu qeyroo fi qarree dhaqamna. Nama nuun deemus hayyuu Jawaar Maammaffaa dhaqamna. Biiflee darbatee hin dabne kan lubbuu fi neelanne. Leenca lammiif gaachanaa barabdoo qaadi qabna. Dhiigarra martee gumaa baasuudhaaf gadootu jaalmarroo dhaqamna. Hanqina maali qabnaa bara dhufaa fi dabraa hidhaadhaan ukkaanfamna. Gaafii mirgaati gaafiin Jawaar gaafate. Gaafiin Jawaar gaafii abbaan biyyaa gaafatu. Dimshaashumatti gaafiin Jawaar Mahammad dhiigaan malee hin deebitu. Roga hundaa finiinsaa barayyuu booyuun fafaa karaa cabtee naa yaaftu. Lallabii lola labsiitii dabarsi. Dhiira guyyaa murtiidhaa dhawwaaqii dhageessisi. Tunta duriin gargarii ni garta lallabii dhageessisi. Biyya abbaan qabne seeteeti fadhii doonu daawwat yartuun nu kaadhimatte. Asirratti raawwattuu qayoo baasii bobbaasii Jawaar Mahammadiidhaan raagannuu baasii. Gaafii mirgaati gaafiin Jawaar gaafate. Gaafiin Jawaar gaafii abbaan biyyaa gaafatu. Dimshaashumatti gaafiin Jawaar Mahammad dhiigaan malee hin deebitu. Roga hundaa finiinsaa barayyuu booyuun fafaa karaa cabtee naa yaaftu. Yaa gabaabaa hanga qubaa waan ati na goote garaa na guba. Qeyroo baqachiiftee taan bahara gubbaa baaftee fiddee Awurooppaa gannaytee haanii siraariin dhamaafte. Hanqa hafee biyya deebi'e hidhaadhatti galchite. Ati siif hin baddu harkuuf teenya mana murtii addunyaa dhaabbachuudhaaf teessa quba qabaadhuu ni dhageessa. Quba qabaadhuu ni dhageessa yaa shaggaa baadiyyaa maaliif alaala dhaabbattee na eeyda. Walaloo teetii yaade ergaan keetis gurguddaadhaa dhaamsa keessaniin barbaada shaggaa asnee dhiyaadhu. Shaggaa koo asnaa dhiyaadhu atis mee takka naa baroodii galatama. Abdii Fadiis faamilii al tokko kennaaf hime. Innummaan akkas naan jedhee kootti jennaaniin dhufe waan qindeeffadheen qabu. Haa ta'u garuu kitaaba tokkorraa kan hin dubbise jabaa isinii jedha. Dhagama. Eeyyeen namoota baay'eedhaaf shakkiidha. Waa'een dimokiraasii, waa'een mirgaa fi dirqama uummata Oromootiif haaraa jedhaniimi isaaniif kan deebii taatu hamma dhugaan kararraa dabe hamma dharri qooqa baasee iyyatti nuti sammuu dhugaa karatti deebisuudhaaf dhara immoo marree suuqa kaa'uudhaaf ni falmanna. Isaan warra Oromoon dimokiraasiin beekan jedhan sanaaf dur bara